Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa yakka daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii irratti kan mari'atu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama magaalaa Shaggar irraa affeerannee jirra. Akkaataadhuma kanaan keessummaan keenya kan jalqabaa obbo Araarsoo Badhaasoo jedhamu itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa mana Abbichooti. Keessummaan keenya kan lammataa immoo obbo Muhammad Abdallaa jedhamu isaanillee itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Furiiti. Mariisaa kan isin wajjin turu ammoo Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayya keessummoota keenya waamicha keenya kabajtanii asitti waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee gaariidha. Durallee kaasaati kan ture har'a yakka daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii wanta jedhu irratti kan mari'annu. Mee obbo Araarsoo isinirraa jalqabaati. Jalqaba irratti maalummaa isaa kaafnee haa ilaalluuti. Daldala seeraan alaa yookaan ammoo kontiroobaandii jechuun maal jechuudha wanta jedhu. Maalummaa daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii jedhu kanarratti daldalli seeraan alaa maalidha? Daldalli seeraan alaa maalidha jechuuf immoo daldalumti seera qabeessiyyuu maali kan jedhu hawaasni bal'aan baruun dirqamaadha jechuudha. Kanaaf daldala seera qabeessa jechuun daldala jechuun bu'uurumarraa namni tokko hojii ogummaa isaa taasisee guyyaa guyyaadhaan bu'aa argachuuf jecha yookaan galii argachuuf jecha yookaan immoo galmayyuu galii madaalaa argachuuf bu'aas yoo ta'e bu'aa madaalaa argachuuf karaa seera qabeessa ta'een ulaagaa seerri barbaadu. Ulaagaa fakkeenyaa fi labsii daldala hayyama daldalaa fi galmee daldalaa irratti galmeessuudhaaf bahee labsii 908 muraa 2006 akkasumas labsii kana fooyyessuudhaaf labsiin 1150 muraa 2011 maal jedhaa tokkoffaa namni kamiyyuu daldalaa ta'uudhaaf ulaagaalee barbaachisan ulaagaalee bu'uuraa 5 guutuu qaba jedha. Ulaagaalee bu'uuraa 5 yoo guute namni kun daldala seeraan alaati moo daldala seera qabeessa jechuudhaaf kan murteessu ulaagaalee isaan 5 kana jechuudha. Tokkoffaa galmee daldalaa irratti galmaa'uu qaba daldalaan kamiyyuu. Daldalaan tokko galmee daldalaa irratti yeroo galmaa'u mirgaaf dirqama isaa akka baru jechuudha. Haala salphaa ta'een mirgaaf dirqama gonfata jechuudha. Kanaaf kanas labsuma amma maqaa dha'e kanatu aangeessaa jechuudha. Inni lammaffaanii hayyama daldalaa qabaachuu qaba namni kamiyyuu jechuudha. Daldalaan kamiyyuu daldala isaa eegaluun duratti hayyama daldalaa qabaachuun dirqamaa jedha. Fakkeenyaaf labsiin daldalaa muummee labsiin daldala Itoophiyaa jechuudha. Haarofti inni haarofti 1243 muraa 2013 bahe keewwata 5 jalatti hojiiwwan daldalaa maal fa'a kan jedhu tokkoon tokko isaan tarreechee jira jechuudha. Maalidha? Hojiilee 38 daldala seera qabeessa jedhamee daldala hojiiwwan daldalaati jedhamee hojiileen 38 tarraanii jiru jechuudha. Labsii daldalaa Itoophiyaa kan kanaan dura ture immoo kan bara 1960 keessa bahe inni keewwata 5 jalatti maal jedha hojiilee daldala jedhaman hojiilee 21 tarreessee jiru ture jechuudha. Labsiin haaraan kun isa fooyyessee hojiileen daldala jedhamuu danda'an kan seera fuulduratti fudhatama qabaachuu danda'an maalidha 38 jedhee tarreechee jira jechuudha. 38 kana qofaas osoo hin taane akkuma barbaachisummaa isaatti hojiileen daldala jedhaman itti dabalamuu qaba jechuudhaan banaa godhee kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf labsiin kun maal godhee hayyama daldala hayyamaa qabaachuufis bana beekamtii kennee jira jechuudha. Inni sadaffaanii hayyama ogummaa qabaachuu qaba daldalaan kamiyyuu jechuudha. Hayyama ogummaa qabaachuunis dirqama. Fakkeenyaaf namni tokko hayyama ogummaa qofa qabaachuunis fakkeenyaaf ogeessi fayyaa tokko hayyama ogummaa qabaatee hayyama ogummaatiin qoricha yaalaa gurguruu akka hin dandeenye jechuudha. Hayyama ogummaatiin dabalatatti tajaajila kennu saniifis kophaatti hayyama qabaachuu akka qabu seerichi ni tumaa jechuudha. Inni afraffaanii hayyama gahumsaas qabaachuu akka qabu daldalaan kamiyyuu hayyama gahumsaa qabaachuun isaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daldalaan kamiyyuu hayyama gahumsaa osoo hin qabaatin hayyama daldalaa qabaachuus akka hin qabne labsiin 980 muraa 2006 ifatti teechisee jira jechuudha. Inni shanaffaanii hayyama darbiinsaa. Hayyama darbiinsaa jechuun
Innis ulaagaalee garaagaraa of keessatti hammatee jira. Tokko konkolaachisaan tokko iddoo tokko ka'ee iddoo tokko qaqqabuudhaa fi ka'umsaa fi ga'umsi isaa irratti gargaaruu qaba jechuudha. Hayyama dallisaa kanarratti meeshaan inni fe'ee konkolaataa gabateen isaa irratti fe'ee hunda isaa irratti tarreeffamee hayyama darbiisaa jedhamee beekamaa jechuudha. Hayyamni darbiisaa kan tajaajilu yeroo tokko qofaafis akka ta'e seerri daldalaa keenyaa fi seerri hayyama daldalaa kun ifatti tumee jira jechuudha. Kanaaf daldalli seeraan alaa immoo faallaa kanaatiin ulaagaalee kanneen hin guutu taanaan daldala seeraan alaa akka ta'etti beekamaa jechuudha. Kanaaf hiikkoon daldala seeraan alaatti yoo dhufnu daldala seeraan alaa jechuun gochoota seeraan dhorkaman gochoota seeraan ifatti dhorkaman oomishuu, gurguruu, daddabarsuu, kuusuu, bituus ta'e gurguruun baay'ee dhorkaa akka ta'e ifatti tumee jira jechuudha hiikaa irratti. Kanaaf dabalataanis hiikaa isaa irratti fakkeenyaaf adeemsa biyyi tokko daldala ittiin hooggantu yookiin eegumsa lammiilee ishiitti taasiftu cabsuudhaan daldalli raawwatamu daldala seeraan alaa jedhamee beekamaa jechuudha. Daldala seeraan alaa kanaan cinatti immoo kontiroobaandii jechuun labsiin gumruukaa 859 muraa 2006 bahe kuni kontiroobaandiin maal akka ta'es hanga tokko ibsuuf yaalee jira. Akkasumas Black Law Dictionary'nis common maal jechuudha kontiroobaandiin kan jedhu ibsuuf yaalee jira jechuudha. Kontiroobaandiin jalqabumarraa afaan laatiinirraa kan dhufe jechoota lamarraa kan dhufe command against kan jedhurraa against command jechuudha. Abboomamuu dhabuu waan jedhurraa kan dhufedha. Kanaaf gabaabumatti maal hubachuu dandeenya kontiroobaandii jechuun beekamtii seeraatiin ala beekamtii seera biyya tokkootiin ala yookaan waan seerri biyya tokkoo dhoowwite gara biyya alaa baasuu meeshaalee jechuudha. Faallaa seeraatiin gara biyya alaa baasuu yookaan faallaa seeraatiin gara biyya keessaatti galchuu jechuudha kontiroobaandii jechuun. Inni dhumaan hiikuma kanarratti wantoota adeemsa seera gumruukaa keessa darbuu osoo qaban karaa saniin osoo hin taane karaa qaxxaamuraatiin karaa biraatiin beekamtii gumruukaatiin ala seensuuf baasuun dhorkaa akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaalee qorichaa yoo fudhanne biyya keenya kana keessatti meeshaan qorichaa beekamtii ministeera fayyaa qofaan galuu qaba. Beekamtii ministeera fayyaa qofaan seenuu qaba jechuudha. Adeemsa kana keessan dhufu taanaan kontiroobaandiidha jedhamee beekama. Dabalataanis meeshaa waraanaa yoo fudhanne meeshaan waraanaa kan seenu beekamtii ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin qofa bahus seenus bitamus kan danda'u jechuudha. Kanaan ala yoo dhufe adeemsa seeraa eeggateen dhufu taanaan kontiroobaandii jedhamee beekama. Kanaaf hiikaa isaa irratti kanuma waan jedhe baay'ee gaariidha. Obbo Mahamad illee irratti nu dabalu jedheeti yaada. Keessayyuu hiikoo seeraati kan ilaalaa jirru waan ta'eef daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii kana keessayyuu mee ammamaa obbo Araarsoo baay'ee isaaniiti kan kaasanii keessayyuu hariiroo kontiroobaandii fi daldalli seeraan alaa qabu kanarratti achuma irratti ijaaraa haa deemnu. Galatoomaa ka'umsa daldala seeraan alaa hiikan isaa maalidha kan jedhu irraa yookaan obbo Araarsoon hamma ta'e hiikuudhaaf yaalanii jiranii wanneen itti dabaluu barbaadu daldala seeraan alaa jechuun waan bal'aa qaba. Definiishinii yookaan immoo hiikaa gaalee tokkoon ibsuun hin rakkisaa jecha maaliif ogeessonnis dhaabbattoonni garaagaraa fakkeenyaaf dhaabbanni fayyaa addunyaa hiikaa laateetu jira jecha. Kanaaf dhiibbanii maannoo hiikan waaltawaa definiishinii wal fakkaataa namni hundi irratti walii gala yoo jiraachuu baatellee garuu immoo seerota qabnurraa kaanee daldala seeraan alaa innaa hiinu akkaataa lamatti ilaaluu hin dandeenye jecha. Tokkoffaan daldalli kun seeraan ala. Daldala lamatu jira jecha. Daldalli seera qabeessi jira inni seeraan alaa jira jecha. Kan amma irraa dubbataa jirru kun waa'ee daldala seeraan alaati. Daldala seeraan alaa kanammoo maaltu jechisiise kan jedhu innaa ilaallu jalqabaa meeshaaleen daldalaan sun daldalu seeraan kan dhorkame ta'u fakkeenyaaf akka biyya keessa hin galle erga biyya keessa gale immoo
shaqata keessatti bakka suuqitti gabaa keessatti gurguruun seera biyyattii saniitiin kan hin ayyamamne ta'uu isaa jecha. Tokkoffaa kana jecha kan laalu. Lammaffaa immoo meeshaan sun yoo kan ayyamamullee ta'e biyya keessa galuun yoo kan mootummaan kan ayyamamu seerri kan ayyamus yoo ta'e akkaataan ayyamtii biyya keessa galuu isaa yookaan immoo gabaa keessatti daldaluu isaa qaama aangoo qabuun dursa ayyamni kan itti barbaadamu ta'uu isaati jecha. Haala kanaan ayyama osoo hin argan biyya alaatii galchuudhaaf ayyama osoo hin argan gabaa keessatti immoo daldaluudhaaf qaama aangoo qabu kan kana kennuudhaaf seeraan aangeeffameen osoo ayyama hin qabaanne qabee meeshota san daldaluun seeraan ala jecha. Maaliif hin ayyamamneef waan ta'eef. Inni sadaffaan daldala seeraan alaa kan jechiisu daldala san meeshaaleen yookaan immoo wanni inni daldalaa jiru sun yoo kan hin dhorkamne illee yoo ta'e kan daangaan irraan kaa'amne illee yoo ta'e hojii daldalaa san raawwachuudhaaf ayyama barbaachisa. Maaliif namni oluma kee akkuma barbaadetti hojii daldalaa reefi araarsoon kaasee kan koodii kenna koomershaal koodii yookaan immoo seera daldalaa biyya keenyaa keewwata 5 jalatti hojiilee daldalaa jedhamee tarreeffamee taa'ee jira jechuudha. Hojiilee daldalaa san hunda isaanuu hojjechuudhaaf namni ayyama isa barbaachisa. Ayyama seera qabeessa ta'e tokko kan qaama mootummaa hojii ayyama kana kennuudhaaf aangoo qabu isarraa argateen hojii daldalaa san hojjechuu qaba jechuudha. Yoo kana hin hojjenne ammallee daldala seeraan alaa ta'a jecha gara biraati. Ayyama osoo hin qabaatin. Ayyama osoo hin qabaatin hojii daldalaa hojjechuunu mataa isaatii daldala seeraan alaa godhacha daldala san. Ayyama innaa jennu ayyamni hamma sadarkaa 4tti jiraachuu danda'a. Tokkoffaa daldalaan tokko suuqima fakkeenyaaf namni tokko amma suuqii qe'ee keessatti naannoo jireenya mana inni jiraatutti suuqii tokko banee shaqata gurguruudhaaf jalqaba deemee waajjira daldalaa biratti galmee irratti galmaa'uu qaba. Daldalaa jedhamee jecha. Eegaa garmaa'ee tiin nambarii baafata jecha. Tiin nambarii erga baafate immoo ammallee deebi'ee ayyama daldalaa baafata. Ayyama daldalaa hojii san hojjechuudhaaf ayyama daldalaa isa barbaachisaa jecha. Akkaatuma saniin immoo hojiin inni hojjetu sun amma shaqaxaa gaafne malee fakkeenyaaf amma kilinika wayii ogeessi fayyaa kilinika wayii banee nama yaaluudhaaf tajaajila daldalaa san kennuudhaaf innaa fedhii horate yookaan immoo waan san hojjechuu innaa barbaade jalqaba ayyama ga'umsaa qabaachuu qaba. Hojii san hojjechuudhaaf ga'umsi isaa maal fakkaataa kan jedhu jecha. Ayyama ga'umsaa erga fudhateen booda immoo hojiin sun hojii daldalaati waan ta'eef ammallee deebi'ee ayyama daldalaa fudhataa jecha. Akkaataa hojii saniitiin akkaataa tajaajila kennu saniitiin ayyamoonni daldalaa barbaachisan jira. Kanaaf akka waliigalaatitti ayyama daldalaa jechaan tokkoffaa meeshaalee akka biyya keessa hin galle seeraan dhorkaman biyya keessa galchuu erga biyya keessa galchan immoo gabaa keessatti daldaluu daldala seeraan alaati. Lammaffaa immoo meeshaalee ulaagaa ittiin biyya keessa galan kan seerritachisa jira jecha. Biyya keessa galchuun garuu in ayyamamaa daldalullee in ayyamamaa garuu immoo meeshaa san gara biyya keessa galchuuf qaama ayyama kennuudhaaf aangeeffamee jira. Meeshaaleen sun daangeffamaadha jecha. Meeshaalee daangeffamaa sanis osoo ayyama qaama aangoo kennurraan arganne biyya keessa galchanii gabaa keessatti illee daldaluun dhorkamaadha. Inni sadaffaan immoo meeshaa gabaa keessatti illee daldaluun umaa rakkoo hin qabne kan ayyamame kan ta'e kanniin ayyama daldalaa osoo hin qabaatin gibira mootummaadhaa kafaluu qabu osoo hin kafalle tajaajila mootummaan immoo daldalaa hojii daldalaa sanirraa maalifi namni tokko inkaamii argate ennaa mootummaan achirraa qaraxaa fi gibira barbaada jecha. Kanaaf wanni daldaltoonni haa galmaanii ayyamaa fudhatanii jedhamulleen mootummaan hojii kana eegumsa kenna waan ta'eef namni hojii kana hojjetu immoo achirraa galii argata waan ta'eef galii achirraa argatu saniif waan ta'e parsantii wayii gibira yookaan immoo qaraxa taaksii mootummaa kafaluu qaba jecha. Kanaaf haala saniin reeguleeshin illee bulchiinsis to'annoo fi bulchiinsis barbaachisaadha waan ta'eef gochoonni haala kanaan hojii daldalaa hojjechuun daldala seeraan alaati. Kontiroobaandiidhaan maaltu adda godha kan jedhu kontiroobaandii mataa isaatiiyyuu daldala seeraan alaati. Daldala seeraan alaa jalatti kufaa jecha.
kontoroobaandii wanni adda isa godhu kontoroobaandii wanni jechisiisee fi impoort ekspoortii wal qabata. Meeshaalee biyya alaa galchuu fi biyyaa baasuu wal qabata jecha kontoroobaandiin. Inni kunis maali akkuma reefi jedhee meeshaalee biyya keessa galchuudhaaf tokkoffaa ayyama qabaachuu qabda. Ayyama impoortii meeshaa gosocha. Lammaffaa immoo biyya alaallee baasuudhaaf ayyama sana qabaachuu qaba. Meeshaan itti biyya alaatti irraa galchitu kun immoo meeshaa biyya alaa akka hin galle mootummaan dhorke ta'uu hin qabu. Kontoroobaandii wanni jechisiisu jechuun tokko tokkoon tarreessuudhaaf jecha. Meeshaan itti biyya alaatti galchitu sun kan mootummaan dhorku akka biyya keessa hin galle tarreessee mootummaan meeshaan kun biyya keessa galuu hin qabu jedhee kan dhorke ati karaa kamiiniyyuu karaa booletillee karaa baaletillee jecha karaa daangaa biyyattiitillee ta'e karaa eerpoortiillee ta'e meeshaa san galchite jennaan kontoroobaandii. Kontoroobaandii jechuun daldala seeraan alaati jecha. Kanaaf itti aanee tarkaanfiin jiru tarkaanfii bulchiinsaatii fi tarkaanfii seeraati yookiin meeshaan sun sirraa fudhatama. Atillee immoo akkaataa itti gaafatamummaa seeraa keewwata seeratti irra ta'e san itti gaafatamta jecha. Lammaffaa meeshaa daangeffametu jira kan jenne jecha. Tokko tokko meeshaalee kana baasullee yoo barbaachisaa hin taane dura ayyama meeshaa kana galchuuf fedhii qaba dandeettii qaba jettee ayyamsiistee meeshaan itti galchitu jira jecha. Meeshaalee san immoo haala kanaan osoo hin galchin karaa dhoksaatiin karaa beekamtii mootummaa hin qabneen daangaa biyyaa darbitee yoo galchite kontoroobaandiidhaa daldala seeraan alaati jecha. Kan sadaffaa meeshaan seera qabeessi biyya alaati irraa galu kuni meeshaa hin dhorkamnellee yoo ta'e meeshaa hin daangeffamnellee yoo ta'e meeshaa seera qabeessaa ta'uudhaaf sirni gumruukaa irratti raawwatamuu qaba jecha. Sirni gumruukaa irratti raawwatamuu qaba. Kana jechuun meeshaan innaa alaa galu ayyamaan galaa san booda meeshaan sun hin galmaa'a dikileer ta'a taaksii mootummaadhaa kafalamuun jira inni sun wanni hundi kafalamee dikileer ta'ee jecha ibsi itti kennamee gibirri mootummaan irraa barbaadu qaranni mootummaan irraa barbaadu hundi isaa kafalamee biyya keessa gala jecha. Faallaa kanaan ati gibira san yookaan immoo qaraxa mootummaan sirraa barbaadu san kafaluu dhabuudhaaf kafaluu diddaadhaaf kallattiin taaneen daandiin taaneen meeshaawwan kana osoo beekamtii mootummaatiin ala gaafa biyya keessa galchite kontoroobaandiidhaa gara biraatiin immoo daldala seeraan alaati jecha. Baay'ee gaariidha. Obbo Araarsoo gara keessan deebi'aa. Madda yakka daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii kanaa ilaalluuti. Namni maaliif gara daldala seeraan alaa gara yakka kontiroobaandii maaliif seenaa maanni sababoonni jiran? Tokkoffaa namni sababoonni gurguddoon namoonni gara kontiroobaandiitti yookaan daldala seeraan alaatti seenaniif tokkoffaa faayidaa isaaniif hin malle argachuuf maallaqa xiqqaa baasanii galii guddaa argachuuf jecha. Inni biraan taaksii mootummaa dheeksuuf jechuudha. Galii mootummaas dheeksuuf jecha. Taaksii mootummaa dheeksuu qofa osoo hin taane biyya keenya kana keessatti haalli itti daldala seeraa ittiin to'annus teknooloojiidhaan kan deeggarame miti jechuudha. Teknooloojiidhaan kan deeggarame waan hin taaneef haala salphaa ta'een galchee bu'aa garaagaraa irraa argachuu hin danda'a jedhee yaadees itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Qaawwa akkasii kanattis. Inni biraan qindoomina dhabuu qaamolee daldala seeraan alaa yookaan kontiroobaandii irratti hojjetan. Qindoomina cimina qabaachuu dhabuu isaanii seerri cimaan hin jiru taanaan gareen tokkoon cimaa jechuudha. Gareen mootummaan alaan beekamtii mootummaa hin qabne ni cimaa jechuudha. Ni cima jechuun daldala seeraan alaa keessa seenaa humna godhataa garee baay'ifata haala salphaa ta'een daldala seeraan alaa keessa seenee waan barbaade akka barbaadetti nama barbaade bulchee kan barbaade hidhee akka barbaade gochuu danda'a jechuudha. Olaantummaa seeraa wanni jedhamullee dhufu hin jiru jechuudha. Yeroo akkasiisanitti yakkoonni baay'een akka raawwatuuf karaa baay'ee saaquu danda'a jechuudha. Inni biraan maddi iddoowwan keellaan garaagaraa jiru. Biyya kana keessatti keellaa garaagaraatu jira. Daangaa irraa kaasee hanga biyya jiddugaleessaa magaalota jiddugaleessaa kanatti keellaawwan garaagaraatu jira jechuudha. Keellaawwan kuni baay'ee laafa'udha. Eegumsa irrattis sakatteessa irrattis yookaan haala salphaa ta'e malaamaltummaadhaaf yookaan hojimaata badaadhaaf saaxilamanii waan dabarsaniif haala salphaa ta'een galchuu danda'a abdii jedhuun
namni daldalaan seeraan alaa abdii horataa jechuudha. Kanas karaa sanirraas kan ka'e qaawwa argatee haala salphaa ta'een galchuuf yaaluun jira jechuudha. Inni biraan maddoota daldala seeraan alaa kana ni ta'a. Maaliif namoonni gara sanitti guufu, maaliif namoonni gara sanitti duulu, maaliif kan jedhu tokko hojii dhabdummaanis fakkeenyaaf hojii dhabdummaas kaasuu ni dandeenya jechuudha. Rakkoon dhiyeessiifa jiraachuu danda'a jechuudha. Rakkoo dhiyeessiifaa irraa kan ka'e namni rakkoon dhiyeessii gaafa jiru uummanni waan rakkatuuf qaawwa sanitti fayyadamee gara sanittis deemee daldala seeraan alaa keessa yookaan immoo kontirobaandii kana keessa galuu danda'a jechuudha. Inni biraan ulaagaan daldala seera qabeessaa kun itti baay'ate ulaagaa kana kan hin guunne jira fakkeenyaaf. Ulaagaa kana kan hin guunne dookumentii kan hin qabne jira. Ulaagaa kana dhiyeessuuf jecha karaa qaxxaamuraatiin maallaqa guddaa argachuuf jecha karaa keellaa kanarraa yookaan immoo sirni gumruukaa kun akka irratti hin raawwanne dhoksaadhaan akka isaan hin argine karaa biraatiin galfata jechuudha. Karaa saniin gaafa galche ulaagaa waan hin guunneef qaala salphaa ta'een qabamuu waan danda'uuf kanaaf ulaagaaleen kunis gara kontirobaandii kanatti yookaan daldala seeraan alaa kanatti akka galu wantoota taasisan keessaa isa tokko jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Mahammad waan babbareedaa kan kaasan obbo Araarsoon madda daldala seeraan alaa fi kontirobaandii kana kan ilaalaa jirru keessaayyuu wanta malaamaltummaa wal qabatuu fi caasaa mootummaallee hammam tokko qulqullaa'aadha. Tarii qorannoowwan gaggeessitaniin yakkoonni akkanaa mana galmee keessattis manneen murtii keessattis mudatuu danda'a waan ta'eef maal inni wanti qorannoodhaan argitan? Okay, galatooma obbo Araarsoon yaada kaasan irratti dabaluudhaaf jecha maddi daldala seeraan alaa tokkoffaa daldaltoota seeraan alaati jedhaan. Daldaltoota seeraan alaati. Isaan kun immoo maaliifi daldala seera qabeessa mootummaan beekuu fi karaa seera qabeessaan beekamtii seeraa qaburraa dheessanii maaliif gamasitti galanii kan jedhu ilaaluun barbaachisaa ta'a jecha. As keessatti isaan qofa osoo hin taane caasaan mootummaa kenna kan naannoo sanarra jiran hojii kana to'achuu fi ittisuu osoo qaban daldala seeraan alaas ta'e kontirobaandii ittisuu osoo qaban haalli meeshaaleen kun daangaa biyyaa cehanii haga giddu galeessa biyyaatti dhufan guyyaa guyyaan argaa jirra jecha. Kanaaf ka'umsi waan kanaa maalidha kan jedhu tokkoffaa caasan kennallee ilaalamuu qaba kan jedhu qabaan. Maaliifi waajiraalee yookaan immoo seektaroonni dhimmi kallattiin ilaallatu. Fakkeenyaaf kontirobaandii yoo ta'e kontirobaandiidhaan wal qabatee gumruukni hojii kana to'achuuf hordofuuf tarkaanfii fudhachuudhaaf itti gaafatamummaan seeraa maandeetiin seeraan kennameefii jira. Hojjettoonni naannoo sanarra jiran immoo qabatamaan hojii kan akkamiin hojjechaa jiran kan jedhu waan laalamuu qabudha jecha. Qabatamatti meeshaaleen keellaa gumruukaa baay'ee darbanii keellaa dhumaarratti fakkeenyaaf qaallitti qabaman jiru jecha. Dhuguma keellaawwan sanii gadi fakkeenyaaf mooyyalee yoo laalle mooyyallee irraa qabee hamma qaallittiitti yoo xiqqaate fiigarii isallee yoo beekuu baadhe keellaa hedduu jira gara 5-6 olii jecha. Naannoo mooyyaleetti jira, ol darbee yaabelluutti jira, darbee immoo bulee horaatti jira, diillaatti jira, dhufee qaallittiitti jira jecha. Meeshaan gaafachi mooyyalee irraa dhufu keellaa 4 faa darbee asitti mooyyalee wannooti qaallitti qaba. Achitti maaliif darbee kan jedhu humaa shakkiin qabu jecha tilmaamuudhaaf nama dhibu ofiisaroonni keenya kan naannoo san jiran yeroo tokko tokko hojii isaanii sirnaan hojjechuu dhabu. Hojii isaanii sirnaan hojjechuu dhabu dudduuba immoo faayidaa hin malle argachuu akka jiru tilmaamuu waan nama dhibu miti jecha. Kanaaf naannoo sanitti caasaan keenyas kan mootummaa sirnaan laalamuu akka qabu kan naagalu. Kabiraa immoo namoonni ummaanuu daldala kanarratti bobba'anii maaltuyyuu dhiibee gama daldala seeraan alaa kan isaan galche kan jedhu innis ilaalamuu qaba jecha. Isa kana qorannoo gadi fagoollee yoo kan barbaadu ta'es akka
hojii keessa turetti akka beeynutti namoonni gamasitti galuudha kan fedhii horatan karaa qaxxaamuraa ta'een qabeenya baay'ee horachuudhaaf jecha. Maaliif daldala seeraan alaa fakkeenyaaf kontiroobaandiin meeshaan karaa seeraan alaatiin takka sii gallaan bu'aan isaa baay'ee ol ka'aadha waanuma beeynu jecha. Kanaaf fedhiin karaa qaxxaamuraatiin dafanii qabeenya baay'ee horatanii abbaa qabeenyaa yookaan tujjaara ta'uu daldaltoota biraa kan jiru ta'uu isaati. Inni kun immoo warri kanaan dura haala kanaan qabeenya kana horatanii badhaadhaan isaan laalanii akka hojjetaa jiranidha jecha namoonni gara booddatti hojjetaa jiranis jecha. Kanaaf naannoo kanatti hojiin bal'aan kan jiru. Kanaaf akka maddaatti kan laallu namoonni mataa isaanii hojii kana keessa galanii hojii daldala seeraan alaa kan hojjetan akkasumas immoo caasan mootummaa keenya kan naannoo san jiru sababa garaagaraatiin malaammaltummaas ta'ee dhiibbaa garaagaraatiin hojiin kun daldala seeraan alaa kun akka hojjetamu kan babal'isan ta'uu isaa hubachuu waan nama rakkisuu miti jechuudha. Baay'ee gaariidha. Boraarsoo dhiibbaawwan akkamiiti daldalli seeraan alaa fi kontiroobaandiin kun akka naannottis akka biyyattis kan ga'u jechuudha. Keessayyuu rakkoo nageenyaa gama uumuutiin qaala'insa jireenyaa gama uumuutiin dhiibbaawwan akkamii uumanii wanta jedha. Daldalli seeraan alaa kun dhugaadha. Akka naannoof biyya qofaa miti addunyaa kanattis yaaddeessaa ta'ee jira. Addunyaa kanas baay'ee yaaddeessee jira. Yaaddeessuu qofa osoo hin taane sodaa cimaa keessa galchee jira jechuudha. Gara naannoo keenyaa fi biyya keenyaatti yoo dhufnu daldalli seeraan alaa silaa miidhaa malee faayidaa hin qabu jechuudha. Parsentii 100 miidhaa malee faayidaa tokkos hin qabu. Fakkeenyaaf miidhaalee garaagaraa qaba daldalli seeraan alaa kun miidhaa garaagaraa qaba. Miidhaa 4 tokko ni qaba jedhee yaada. Tokkoffaa miidhaa diinagdee qaba biyya irratti jechuudha. Sadarkaa naannoottis biyya irrattis nama dhuunfaa irrattis miidhaa diinagdee qabaata jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan daldala seera qabeessa irraa galii garaagaraa argata. Galii miiliyoonotaan argata jechuudha. Kanaaf daldalli seeraan alaa kun mootummaa galii miiliyoonotaan dhabsiisee jira jechuudha. Kanaaf galii miiliyoonaan inni argatu malu san akka inni hin arganne gochuudhaan dhiibbaa guddaa mootummaa irratti uumee jira. Mootummaan immoo galii hin qabu taanaan dhimmi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa gala jechuudha. Dhaabbileen mootummaa fi dhaabbileen waajjiraalee mootummaa akkasumas dhaabbileen misooma mootummaa kan socho'an hojii guyyaa guyyaa isaanii raan kan ittiin godhan hojii guyyaa guyyaa isaanii kan ittiin hojjetan maallaqaan jechuudha. Mootummaan galii kanarraa daldala seera qabeessa kanarraa waan argachuu malu argatee bajeta garaagaraa bajetuu deemsistuu bajeta mindaa garaagaraa hin kafalu taanaan rakkoo keessa gala jechuudha. Dabalataanis bu'uuraalee misoomaa galiin argatu taanaan bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaafis danqaa guddaa mootummaatti ta'a jechuudha. Kanaaf mootummaan bu'uuraalee misoomaa ijaaruu miti yeroo mindaa sii kafalu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaatti sodaa guddaa uumuu danda'a. Mootummaa irratti dhiibbaa diinagdee biyya irratti dhiibbaa diinagdee uumuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin daldalli seeraan alaa kun gaafa hammaataa deemu daldaloota seera qabeeyyii kana gabaa keessaa baasaa deema jechuudha. Sirni gabaa bilisaas fayyaaleessaa akka hin taane dhukkubsataa godha jechuudha. Daldalli seera qabeessi gaafa dhukkubsataa deemu waraqaa hayyama isaa deebisaa deema jechuudha. Waraqaa hayyama isaa deebisaa deema jechuun galii kanaan dura mootummaadhaaf galchaa ture san irraa dhaabaa jechuudha. Mootummaan daldala seera qabeessa qofa seeraan alaa qofa osoo hin taane seera qabeessa irraayyuu akka dhabu daraan isa taasisaa jechuudha. Kanaaf dhimmi ijoon tokkoffaan miidhaa diinagdee geessisa jennee yaadnaa jechuudha. Inni lammaffaan miidhaa fayyaa geessuu danda'a jechuudha. Miidhaa fayyaa hawaasarra geessuu danda'a. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaadha seera baasee jira jechuudha. Seera baasee labsii 859 muraa 2006 bahee kanaan akkasumas sanadoota biyyoota gamtooman wajjin mallatteesse waliigaltee garaagaraa mallatteesse uffanni biyya alaatii akka hin seenne uffanni uffataman boondaa kan jedhamu kun akka hin seenne mallatteessee jira jechuudha. Kanaaf yeroo karaa seeraatiin alaatiin seenu immoo uummanni isa bitee uffata
fayyaa hawaasaa irratti baay'ee dhiibbaa geessisa jechuudha. Inni biraan qorichoota garaagaraa fudhannu. Qorichoonni karaa seeraan alaatiin dhufan kuni bu'aa galii irratti argatan kana qofa irratti xiyyeeffatu malee kwaalitii isaa irratti hin xiyyeeffatan jechuudha. Kan makaa hin taane makaa godhanii fidu, kan biyya biraatiif oomishame biyya kanaaf fiduu danda'u, kan overdose godhu sii fiduu danda'u, kan yeroon isaa irra darbe jechuudha, expire datein isaa kan irra darbe fiduu danda'u. Kanaaf fayyaa hawaasaa qofa miti lubbuu hawaasaas lubbuu lammiilees haala salphaa ta'een dabarsuu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaan miidhaa nageenyaati jechuudha. Miidhaa nageenyaa kuni daldalli seeraan alaa gaafa hammaataa deemu, daldalaan seeraan alaa gaafa baay'achaa deemu garee ijaarrachaa deema jechuudha. Garee irraa ijaarrachaa deema. Gareen ijaarrachaa deemu kun immoo humnatti amanaa deema. Kanaaf mootummaadhaanuu waan biraa keessa seenuu danda'a jechuudha. Mootummaaf abboomamuu dhabuutu dhufa. Yeroo akkasii immoo yakki heddummaataa deema jechuudha. Kanaan dabalatatti yakki daldala seeraan alaa kun meeshaa waraanaa kan of keessatti qabate. Meeshaan waraanaa karaa seeraan alaatiin gaafa galu tokko hawaasatti yaaddoo ta'a. Hawaasni nagaan tasgabbaa'ee baay'ee akka hin galle godha. Haala salphaa ta'een namoonni meeshaa waraanaa kana qabachuuf fayyadamoo hin taane seeraan dhoowwaman jiru. Kanaaf namooti kuniyyuu qabatanii haala salphaa ta'een miidhaa geessuu danda'u. Fakkeenyaaf ijoolleen qabattee hawaasa irraa miidhaa gahuu dandeessi. Namni sammuun isaa sirrii hin taane namoonni hin hayyamamneef jiru. Namoonni kunniin haala salphaa ta'een qabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala salphaadhaan yaaddoo nageenyaa cimaa mootummaan keessaa bahuu hin dandeenye uumuu danda'a jechuudha. Inni dhumaaf inni afuraffaanii miidhaadhaan wal qabatee jechuudha. Miidhaa naannoo fiduu danda'a, faalama qilleensaa fiduu danda'a. Keemikaalonni biyya alaatii galan kunniin dhabamsiisuufis yeroon isaan nama rakkisan jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf lafa asidoonni garaagaraa, keemikaalonni garaagaraa biyyee gabbataa oomisha garaagaraa hawaasaaf kennuu danda'u haala salphaadhaan akka inni gabbataa hin taane haala salphaadhaan akka inni biyyee gabbataa kana dhabu gochuudhaan oomisha garaagaraa akka hin kennin faalama qilleensaa gogiinsi garaagaraa akka dhufu gochuudhaan dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhiibbaan inni hawaasaa fi uummata irratti lammiilee biyya kanaa irratti qabu daran olaanaadha waan ta'eef sirriitti waan ilaalamuu qabu, sirriitti waan balaaleffamuu qabu, hawaasni kamiyyuu balaaleffachuu qaba yaadee. Baay'ee gaariidha. Obbo Mahammad waa baay'ee kaasanii obbo Araarsoon keessayyuu qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti mana tokkoon tokko keenyaa seeneeti nu rakkisu kana wal qabatee illee waa baay'ee kaasuu hin danda'amneeti yaada isaan wal naqabsiisa. Keessayyuu rakkoo nageenyaa biyya keenya keessatti waggoota muraasa darban ture kanaaf illee shoora mataa isaa taphata jedheeti yaada isarratti isaa fi wantoota isaa wal qabatan irratti yaada dabalataa asirratti. Ayyee galatooma daldalli seeraan alaa miidhaalee baay'ee hamaa ta'ee biyyaa fi uummata irraan akka gahu beekamaadha. Kunumaa qorannoo addaan barbaadu keessattuu gara qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa jiru fi akka waliigalaatti qaala'insa jireenyaa daldala seeraan alaatiin maal tolittidha kan jedhu irraa kaanu biyyi tokko poolisii ikoonomii poolisii imaammata wantoo qabdi kan ikoonomii jecha. Fakkeenyaaf biyyi keenya ammatti poolisiin isiin hordofaa jirtu sirna kaapitaalizimiiti. Intervenshinii mootummaallee kan barbaachisu akkuma jirutti ta'ee sirna kaapitaalizimiiti kan hordoftu. Sirna kaapitaalizimii keessatti gabaan ufumaa waan barbaadu murteessa jecha. Kana jechuun fedhii fi dhiyeessitu gatii fakkeenyaaf gatii meeshaalee murteessa. Fedhii yoo baay'ate yoo dhiyeessiin hin jirre gatiin meeshaa ol ka'a. Yoommoo dhiyeessiin gabaa keessatti baay'atee fedhiin hin jirre immoo gatiin meeshaalee gabbu jecha. Kuni saayinsiidha. Demand and supply kan jedhamu sani saayinsiidha. Kuni fayya qabeessa jecha. Fayya qabeessa haala kanaan daldalli jiraata taanaan it is natural fayya qabeessa rakkoon hin uumamu jecha.
Rakkoon kan uumamu yoomii qaala'insi jireenyallee sababa daldala seeraan alaatiin kan dhufu yoomii gaafa cheeniin kun demand and supply fedhii fi dhiyeessii fi fedhiin gaafa kallattiin taaneen hojii namtolchee wayiitiin sabooteejii qaama biraatiin gaafa distoorti ta'ee badu jecha gaafa rakkoo keessa galu gatiin meeshaalee silaa gabaadhaan karaa fayyaalummaa qabu saniin murtaa'u jecha rakkoo keessa galecha. Kanaaf gabaa akkasii keessatti daldaltoonni shaqaxa qaban hin dhiyeessu san booda immoo gabatu piraayisii gatii isaa murteessaa jenneera. Gaafa immoo haalli kun hin jirre sababa ta'een sababa daldala seeraan alaa kanaan gaafa distoorti ta'u gatiin qaala'insi jireenyaa fi gatiin meeshaalee ol ka'uun isaa uumaa wantoon qabu jecha. Maaliifi gabaa keessatti daldaltoonni dorgommii fayyaa qabeessa ta'e tokko dorgomuu qabu. Hunduu meeshaa ofii dhiyeeffatee kan immoo meeshaa bitatuu dhufu tokko konsiiyumariin jechaadha dhufeetiin meeshaa san bitataa. Akkasitti inni kun gama kanaan rakkoo hin qabu. Rakkoo kan ta'u gaafa kamii fakkeenyaaf daldala seeraan alaa meeshaalee biyya alaatii galan kan reefi jennee fi karaa mootummaan hin beekneen ayyama seera qabeessa ta'e malee gabaa irratti daldalama. Kanaan daldalaan seera qabeessa ta'ee mootummaan beeku kan gibira mootummaa kafalu meeshaa hin dhiyeeffataa. Inni immoo daldalaan seeraan alaa kun gibira mootummaa osoo hin kafalin meeshaa kan karaa qaxxaamuraatiin karaa mootummaan hin beekneen daangaa biyyattii ceesisee galcha waan ta'eef inni gatii gadi buusaa. Kanaaf isa immoo gibiraa fi qaraxa mootummaa kafalee gabaa keessatti seera qabeessaan hojjetu kana irratti miidhaa uumaa jecha. Miidhaa uumaa yeroo tokko immoo hunda'uumii dorgommiidhaan wal qabatee haalli isaan itti daldalaa seera qabeessa ta'e tokko gabaadhaa baasan maal godhu daldaltoonni muraasni karaa dudduubatiin walii galanii meeshaalee daldalaa kuusanii dhoksuudhaan daldalaa biraa miidhuudhaaf jecha yookaan immoo gatii gabaa shaqaxa meeshaalee ol kaasuudhaaf jecha haalli isaan istoorii keessatti tursiisanii booda immoo gatii ol kaasuudhaaf eega gatiin ol ka'ee booda gabaatti deebisanii dhiyeessanii gatii ol kaasanii jira jecha. Kanaaf inni kun hundi isaatu daldala seeraan alaati jecha. Rakkoo daldalli seeraan alaa fiduu jecha. Maaliifi ikonomii akkasii keessatti daldalaan kamiyyuu karaa seera qabeessa ta'e walaa dorgomuu piraayisii yookaan gatii meeshaa gabayaan haa murteessu jedhamee yeroo gallakkifamu san warri seera qabeessa hin taane kun warri seeraan alaa ta'e kun akkaataa barbaadanitti yeroo barbaadanitti gatii gabaa murteessuudhaaf meeshaalee gatii gadi aanaadhaan fidanii akka barbaadanitti yeroo barbaadan gatii barbaadan murteessanii gurguruu kana keessatti deemee hawaasarraa rakkoon gahaa kan jiru ta'uu isaati jecha. Akkuma jedhame nageenya biyyaatillee kan wal qabatus mootummaan akka mootummaatti daldaltoota hin to'atu taanaan galii achirraa argachuu qabu hin argatu taananiin gara biraatiin deemee nageenya naannoo keessatti illee haalli itti rakkoo keessa galu baay'eetu jira jecha. Maaliifi daldalaan seera qabeessa ta'e tokko wantoonni isaa hin beekama. Bizinasni isaa hin beekama. Maallaqni isaa baankii keessa socho'u hin beekama. Uumaa waan hunduu hin qabu. Kan seera qabeessa hin taane sun maallaqni isaas kan baankii keessa jirus hin beekamu. Qarshiin inni harkaa qabu hin beekamu. Qarshiin san haala kamiin sochoosaa jira, maaliif oolchaa jira kan jedhullee tirees godhanii hordofanii waan inni irratti oolchu. Waan faallaa mootummaa ta'e nageenya biyyaa rakkoo keessa buusu, nageenya uummataa rakkoo keessa buusu sanirra oolchaa jiramu. Waan biraarra oolchaa jira kan jedhullee mootummaan sadarkaa itti to'atee bira gahee hubachuu hin dandeenye irra gahaa jecha. Yoo hin to'anne naannoo waan san irra gahaa jecha. Daldaltoonni haala saniin socho'an immoo waan isaan alaa galchanillee beekullee rakkisaa ta'a. Wantoota garaagaraa akkuma asii boraarsoon kaasan meeshaa waraanaa galuu danda'a. Akkasumas immoo meeshaaleen sammuu namaa adoochan galuu danda'a. Meeshaaleen baraafamuun kan biraa, keemikaalonni kan biraa garaagaraa karaa seeraan alaatiin galuu danda'a jecha. Kanaaf inni kun immoo deemee
nageenya hawaasa irratti, nageenya uummata irratti, biyya irratti rakkoo uumaa kan jiruu fi kan argaa jirru kana. Kanaaf mootummaan hamma danda'ametti daldaltoota jiran adda baasee seera qabeessa akka ta'an, ayyama baafatanii hojii daldalaa isaanii akka hojjetan gochuu irratti itti gaafatamummaa fudhatee hojjetuu kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Araarsoo gara keessan deebi'a. Seeronni jiru daldala seeraan alaa fi kontirobaandii kana ittisuudhaaf seeronni hanga irratti akka naannottis akka mootummaa federaalaatti bahanne kanneen illee osoo ilaalle. Seeronni baanii jiru. Jalqabumarraa biyya keenya kanatti sirna gabaa bilisaati. Mootummaanis tarsimoo akkasii baasee seeronni haaraa kana baanis sirna gabaa bilisaati jedhamanii kan gabaa bilisaa ta'uu isaa kan mirkaneessaa jiran baay'eedha. Mootummaan sirna gabaa bilisaa kana immoo fayyaalee isa gochuudhaaf akkasumas dorgommiin hin malle daldaltoota jidduutti akka raawwatamu daldalli seeraan alaa akka hin hammaanne gochuudhaaf seera baasuu qaba jechuudha. Seera isaanii ittiin bulchu seera daangaatti jechuudha. Daangaa mirgaaf dirqama namuu akka baru seera baasuu dirqama qaba. Seerris bahee jira jechuudha. Akka biyyaattis akka naannoottis rakkoo seeraa hin qabnu. Rakkoon jiru hujimaata jechuudha. Amma labsiileen garaagaraa jiru. Labsii 800 labsii gumuruukaa 800 fi 59 muraa 2006 kuni ifaan lafa teechisee jira jechuudha. Namni daldala seeraan alaa hojjete, namni kontirobaandii hojjete maal adabamuu qaba kan jedhu ifatti teessisee jira. Fakkeenyaaf keewwata 168 muraa tokko jalatti maal jedha, namni tokko hayyama malee, hayyama mootummaa malee yookaan hayyama qaama dhimma ilaallatu, hayyama gumuruukaa malee yookaan hayyama qaama dhimma ilaallatuun ala meeshaa ala yoo baase yookaan yoo galche waggaa adabbii hidhaa cimaa waggaa 5 hanga waggaa 10 adabamaa jedha. Akkasumas muraan lamas namni dhuunfaas ta'e dhaabbanni yookaan gareen fakkeenyaaf daldala seeraan alaa kana meeshaalee seeraan alaa kana yoo kuusan, yoo geejjibsiisan, yoo bitan, yoo gurguran adabbii hidhaa cimaa waggaa 3 hanga waggaa 5 adabamuu akka danda'an ifaan kaa'ee jira jechuudha. Kanarraa maaltu hubatama? Seerri ni jira jechuudha. Seerri ni jira. Garuu raawwii isaa irratti, hojiirra oolmaa isaa irratti rakkoon guddaan kan jiru ta'uu isaati. Rakkoon kun eessaa maddaa kan jedhu abbaatti godhee jira mootummaanii. Fakkeenyaaf seektarri mootummaa waa malee miti kan qoqqoodame jechuudha. Dhimma daldala seeraan alaa irratti waajjirri galii jira, waajjirri daldalaa jira, sadarkaadhaan hanga gumuruukaatti jira. Kunniin abbummaadhaan dhimma kana to'achuu qaba jechuudha. Cimaa ta'uu qaba. Faayidaa garaagaraa irraa bilisa ta'uu qaba. Hujumaata badaa irraa bilisa ta'uu qaba. Kanatu dhabame biyya keenyatti, naannoo keenyattis kanatu dhabame jechuudha. Mootummaa fakkaatee, mootummaaf hojjetaa fakkaatee as mootummaatti kan mootummaa irratti kan hojjetutu jira jechuudha. Kana mootummaanis tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Abbootiin alangaa sadarkaadhaan jiranis, poolisiin sadarkaadhaan jirus tarkaanfii irratti fudhatuu qaba yaada jedhuun qaba jechuudha. Kanaafi rakkoon kuni tokkoffaa sanadoota garaagaraa kennu waajjiraaleen garaagaraa jechuudha. Sanadoota garaagaraa akka yakki kun babal'atuuf yookaan dhugaa fakkeessuudhaaf, isa sirrii fakkeessuudhaaf kan qaamoleen keellaarra jiraniyyuu dogongorsuu danda'u jechuudha. Dhugaadha wanni kun kan sirriiti moo kan sirriitii miti jedhanii hanga gargar baasuu dadhabanitti kan geessisu qaamuma mootummaa kanatu waliin hojjeta jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Rakkoo seeraa osoo hin taane rakkoo hujumaata badaaf saaxilamuu agarsiisa jechuudha. Malaamaltummaadhaaf wantoota garaagaraatiif saaxilamuu isaaniitiif irraa kan ka'e seerri osoo jiru namni seeraan sodaatu akka barbaadetti olii gadi meeshaa geejjibsiisa akka barbaadetti seeraan ala gatii dabala akka barbaadetti seeraan ala hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf hir'isuun mataa isaa, gatii hir'isuun mataa isaa rakkoo guddaa qaba. Ija biizineesii yoo ilaallu namoota biroo gabaa keessaa baasuuf yaadameet akka ta'e wal nama hin falmisiisu jechuudha. Kanaaf rakkoon seeraa dhuguma jira yoo jenne rakkoon seeraa hin jiru, rakkoo hujumaataati.
Kana cabsuudhaaf immoo mootummaan kutannoodhaan hojjechuu qaba jechuudha. Mootummaanis akka abbaa alangaa biiroo abbaa alangaa waliigalaatti kutannoon jiru baay'ee olaanaa akka ta'e asumaan ibsuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf bulchisuma magaalaa Shaggar kanaan ol qabate abbootii alangaa ciccimoo faayidaa garaagaraa irraa bilisa ta'an qormaataan qoree hawaasni isaa dhuguma hawaasni haqa argachuu qaba kan jedhurraa kan ka'e kutannoodhaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon hojimaataa kun badee dhuguma wanti seerri jedhu jirra oolee yeroo dhiyootti arguu ni dandeenya yaada jedhu qaba. Sadarkaa biyyaa fi Oromiyaatti daldala seeraan alaa to'achuudhaa fi seeronni bahanii jiru. Gama seeratti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif naannoo kanatti seerota baay'eetu bahe. Fakkeenyaaf naannoma mirga fayyadamtoota yookaan shemmaashoochuu warra jedhan san eeguudhaaf akkasumas immoo dorgommiin fayya qabeessa ta'e daldaltoota gidduutti akka jiraatuuf labsiin sadarkaa federaalaatti mirga daldaltoota fi fayyadamtoota eeguudhaaf bahee jira jechuudha. Akkasumas immoo bunallee wal qabatee fakkeenyaaf bunnis iddoo daldalli seeraan alaa hamaan ta'e irratti gaggeeffamu keessaa isa tokko waan ta'eef isallee wal qabatee seerri sadarkaa Oromiyaattis sadarkaa naannoo Oromiyaattis sadarkaa federaalaattis seerri bahee jira. Iddoo kamuu albuudallee wal qabatee naannoo kontiroobaandillee wal qabatee gama seerotaatiin qaawwii jira jennee waan nuti ilaallu hin jiru jecha. Rakkoon kan jiru seerota san akkaataa bahaniin kaayyoo seeronni suni bahaniif hojiirra oolchuudhaan wal qabatee rakkoon kan jiru ta'uu isaati jecha. Rakkoon kun iddoo lama jira jecha. Tokkoffaan seektaraaleen labsiisanii hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatamummaa guddaa fudhatan labsiisaniin akkaataa labsiisaniitiin hojjechaa jiru moo hin jiru kan jedhu qorannollee yoo kan barbaadu ta'e garuu immoo agarsiiftuu daldala seeraan alaa qabatamaa nama argaa jiru kanarraa yoo laallu akkaataa maandeetii isaanitti kenname labsiidhaan itti kenname maandeetiin akkaataa saniin hojjechaa kan hin jirre ta'uu agarsiiftuun daldala seeraan alaa kun waan mul'isu jecha. Fakkeenyaaf kama kontiroobaandii yoo fudhanne akkuma reefu kaasaa ture kontiroobaandii kan ittisuudhaaf keellaa hundarratti oofisaroota warri jedhaman jecha warri waan kana to'achuudhaa fi mootummaan mindeessee achirratti qaxaree hojii kan hojjetan jiru jecha. Dhuguma warri kun itti gaafatamummaa itti kenname naannoo sanatti itti kenname bahataniit hojii kan hojjechaa jiranii yoo jenne waan gaafii namatti kaasu jecha. Kanaaf akkaataa labsiisaniitiin hojjechaa kan hin jirre ta'uu isaa kan mul'isu kontiroobaandiin deemee daangaa sanirraa deemee keellaa baay'ee darbee amma giddugala Finfinneetti kan dhufaa jiru kun itti gaafatamummaan naannoo sanitti jiru kan bahamaan jirredha jecha. Iddoo kamittuu sanuma bunallee wal qabatee daldala biraatillee wal qabatee daldaltootuma seera qabeessa wal qabatee fakkeenyaaf tiin nambarii akka baafatan ayyama daldalaa akka baafatan ayyama ogummaa baafatanii hojii daldalaa akka hojjetan seerri kallattii kaa'aa garii gadi baatanii yoo ilaaltan furiis ta'ee kutaalee magaalaa Shaggar kana keessa jiran daldaltoota hojii daldalaa hojjechaa jiran keessaa isaannan tiin nambarii baafatanii ayyama daldalaa baafatanii hojjechaa jiran parsantiin adda baasaa osoo jedhame baay'ee salphaadha jechuudha. Irra jireessi isaanii ayyama baafatanii akkaataa seeratiin kan hojjechaa hin jirre ta'uu isaa argaa jirra jechuudha. Kanaaf qaamni mootummaa naannoo sanitti maandeetii fudhate gaafatamummaa labsiidhaan fudhate akkaataa labsiisaniitiin hojii hojjechaa kan hin jirre ta'uu isaati jecha. Akkasumas immoo namoonnis seerri yoo bahu zahuulbaa qaama kamuuyyuu akka bituu danda'utti ba'a jecha. Qaama labsiisan hojiirra oolchuudhaaf aangoon kennameefis dabalatee daldaltootas dabalatee daldaltoonnis akkaataa labsiisaniitiin hojjechaa kan hin jirre kan daldaltoota akkuma reefi jenne namni qarshirraa nafu lumoos nama riizinabil ta'een alatti jecha. Kanaaf karaa qaxxaamuraatiin seera cabsanii qarshii horachuun sun
akka waan guddaatitti ilaalamee qarshii guddaa horachuu fedhiin qarshii guddaa horachuu suni kana keessa akka galu isaan godheera jecha. Kanaaf daldaltoonni mataa isaanii labsii kana kabajanii akkaataa labsii kanaatiin hojjechuu qabu. Gama kanaan maandeetiin gama waajjira abbaa alangaatiin illee jiru namni seera baruu dhiisuun itti gaafatamummaa jalaa nama baasu beekamaadha. Kanaaf waajjirri kenna yookaan immoo biiroon kenna labsiilee bahan labsiilee sadarkaa federaalaa fi sadarkaa naannoo Oromiyaatitti bahan uummanni akka beekan gochuu keessatti gahee guddaa qabeecha. Kanaaf barsiisanii irra deddeebi'anii barsiisanii hammeenya daldalli seeraan alaa kun biyya irratti fidu, ikonomii biyya irratti fidu, nageenya biyya irratti fidu, fayyaa lammiilee irratti fidu, naannoo irratti fidu hubachiisuudhaan daldala seeraan alaa kanarraa deebanii karaa seera qabeessa ta'een hojii daldalaa kan akka hojjetan gochuu keessatti gahee guddaa qabna, hubannoo seeraa kennuu qabna. Kanaaf gama kanaan biiroon kennas maandeetii isaa bahachaa kan jiru yoo ta'es gama barbaadamuun akkaataa barbaadamuun ammallee hojjechuu irratti kan nuuf ta'u isaa waan hubatamu jecha. Baay'ee gaariidha. Marii keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Waa baay'eedha kan kaafne maalummaa isaarraa kaaneeti dhiibbaa inni naannoof biyyarraan ga'u ilaallee jirra. Akkasumas seerota rakkoo daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii kana ittisuudhaaf baanillee ilaallee jirra. Kanaafiyyuu gama seeraatiin rakkoon akka hin jirrellee ilaallee jirra. Rakkoon jiru rakkoo hojmaataa fi raawwiiti. Kanaafiyyuu gara goolabuutti deemaa jirra waan ta'eef maaltu falaree daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii kana ittisuudhaaf eenyurraa maaltu eegama wanta jedhu bifa dhaamsaatiin obbo Araarsu. Tole galatooma tokkoffaa daldala seeraan alaa kana dhaabbanni tokko yookaan namni tokko namni dhuunfaa balleessuu hin danda'u, ittisuus hin danda'u jechuudha. Kanaafi dirqamni lammiilee hundarraa eegama jechuudha. Dirqamni lammiilee hundarraa eegama. Kana jechuun bu'uura seeraas qaba. Namni kamiyyuu seerri akka keenyas namni kamiyyuu yakki raawwatu yoo arge dirqama eeruu kennuu qaba, dirqama gabaasuu qaba jedha. Dabalataanis labsiin 859 muraa 2006 kuni naannoo keewwata 133 muraa tokko irratti namni kamiyyuu dirqama meeshaalee daldala seeraan alaa kanarratti akka daldala seeraan alaa kanarratti raawwatu yoo arge dirqama gumruukaaf gabaasuu qaba jedha. Abbaa taayitichaatiif gabaasuu akka qabu dirqama kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa, lammiileen naannoo Oromiyaa hundi, hawaasni hundi dirqama daldala seeraan alaa kana yoo arge dirqama eeruu kennuu akka qabu. Dabalataanis labsuma kanarratti yakka kana ittisuudhaaf jecha mootummaan naannoo federaalaa fi mootummaan naannoo keenyas, mootummaan federaalaa fi mootummaan keenyas, mootummaan naannoo keenyas cimee wajjin hojjechuu fi dirqama abbaa taayitichaa dhimma kana bulchuudhaaf aangoon itti kenname deeggaruu akka qabus kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo federaalaas mootummaan naannoo Oromiyaas dirqama waan kana ittisuudhaaf cimanii hojjechuu akka qaban. Inni biraan dhimmuma kana irratti uummanni hubannoo akka qabaatu uummata hubachiisuun uummanni dammaqee akka balaaleffatu gochuun dirqama waajjira abbaa alangaati waan ta'eef abbaan alangaas kanarratti hubannoo kennuu qaba. Hawaasnis hubannoo yoo argate hatattamaan eeruu kana kennuudhaan ragaa bahuudhaan deeggarsa olaanaa taasisuudhaan yakka daldala seeraan alaa kana ittisuu irratti mootummaa cinaa akka dhaabbatu dhaamsa goote jechuudha. Fala kan jennu akka falaatti ta'uu kan qabu labsiin dambiin fi qajeelfamoonni daldala seeraan alaa kana ittisuudhaaf daldaltoota seera qabeessa ta'an immoo jajjabeessuudhaaf bahe raawwatamuu qaba akka walii galaatitti jecha hojiirra ooluu qaba. Hojiirra oolman isaa rakkoo kanneen furaa waan jedhu qaba jecha. Gama kanaan mootummaan immoo qaraxaa fi gibira naannoo sanii argachuu qaba jecha. Kanaaf hojiirra oolmaa isaa keessatti qaamoleen dirqamni itti kenname akka walii galaatitti jiru. Fakkeenyaaf waajjira qonnaatitti itti gaafatamummaan itti kenname jira jecha naannoo daldala bunaatii wal qabatee
oomishaalee qonnaatiin wal qabatee akkasumas immoo biiroon qonnaa waajjirri qonnaa sadarkaadhaan jiru itti gaafatamummaa akka qabu akkasumas immoo naannoo kontiroobaandiitiin wal qabatee komishiniin gumruukaa naannoo san jiru dirqama fi itti gaafatamummaa itti kenname sirnaan bahachuu akka qabu akkasumas naannoo daldala albuudaatiin wal qabatee seektarri maandeetii kana fudhatee hojjetu itti gaafatamummaa akka qabu akkasumas immoo caasaan seeraa jecha caasaan seeraa fi nageenyaa hojii kan ittisuu keessatti itti gaafatamummaa isaanii bahuu akka qaban kennaa yakki kun immoo raawwatamu daldala seeraan alaa yakka jennee jirra qorachuu irratti yakka kana qorachuu irratti himachuu irratti murtii kennisiisuu irratti qindoominni qaamolee haqaa jecha qaamolee haqaa baay'ee barbaachisaadha abbaan alangaa mana murtii poolisiin qindoominaan hojii kan hojjetanii ittisuu dirqama qabu. Sirna darbee immoo hawaasni bal'aan daldala seeraan alaa kana rakkoo inni biyyarra geessu akka waliigalaatitti hubatanii daldala seeraan alaa kanarraa deebuu qabu. Akkasumas immoo namoota daldala seeraan alaa kana keessatti hirmaatanii jiran irratti eeruu kennuudha yeroo yeroodhaan jecha yakkoota daldala seeraan alaa kanarratti namoota hirmaatan irratti eeruu kennuun dhufanii ragaa qaama seeraa biratti ragaa bahanii namoonni akkasii sun akka adabamanii fi fakkaattonni akka isaanillee adabbii sanirraa jiilanii hojii daldala seeraan alaa kanarraa akka deebi'an hawaasni gahee guddaa qaba. Kanaaf akka waliigalaatitti caasaan mootummaa hawaasni waliin ta'ee qindoomuudhaan hojii daldala seeraan alaa kana hambisuun ni danda'ama waan jedhu sumaan dhaamuu barbaada. Magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa mana bichuu obbo Araarsoo Badhaasoo akkasumas magaaluma Shaggaritti jechuudha itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa kutaa magaalaa Furii obbo Muhammad Abdallaa as stuudiyoo keenyatti argamtanii yakka daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii irratti yaadaa fi ibsa bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Galatooma fayyataa. Hayyee qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Mariisaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.